kabajamtoota daawwattoota YouTube chaanaalii kiyyaa bakka jirtan maraatti nagaan isiniif baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo baga nagaanaaf taatanii baga jiraattan baga eeggamtanii warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan jaalalaan isin gaafadha. Adara keessan maamiltoota ko ta'uudhaa fi akka subscribe gootan jaalalaan like share comment akka gootan jaalalaan isin gaafadha. Baay'ee oduu nama gammachiisu tokkoon qabadhee isinii dhufe jechuudha. Innis maal seetanii baay'ee tokko gammadeera dhugaa dubbachuudhaa fi baay'een gammadee jechuudha. Obboleessa keenya Aaddisuu yeroo darbee akkuma argaa jirtan kana Aaddisuu Aaftee kan jedhamu wangeelaawii yookiin immoo raajii kan jedhee ofii isaatii ofii moggaasee of waamu yeroo darbee biyya keessaas dubartoota biyya Arabaa jiranis irraa saamaa maallaqa isaanii irraa nyaachaa gowwoomsaa ture jechuudha. Isa bira darbeetu kunoo akkuma raagaa gaa'ilaa jedhu kana acabarbaraa ture sana raagaa gaa'ilaa kan jedhu kana argaa jirtu miti. Isallee waaldaa keessaa chaappaasaa fudhatee badeetu barbaadamaa ture jechuudha. Waaldaa keessa tajaajilaa ture keessa innaa hattummaan isaa yookiin immoo hattuu akka innaa irratti beekamu chaappaa waaldaa keessa chaappaa waaldaan qabdu waraqata waaldaan qabdu saamee badee jechuudha. Takkatu Jimmaan jiraadha jedha, takkatu Finfinneen jiraadha jedha, takkatu Wallagga qeellama Wallaggaan jiraadha jedha, takkatu Bishooftuun jiraadha jedha. Garuu iddoon itti qabamee Dukaamitti qabame jechuudha. Dukaamitti waaldaa banateetu otoo waaldaa keessa saba hacabarbaraa jiru ofuma isaatiin qabame jechuudha. Garuu mucattiinis ani barana viidiyoo hojjadhee gadi dhiisee ture miti. Viidiyoo sanarratti namoota baay'eetu sheerii godhee namoota baay'eetu illee gadi oofaa ture. Isarrattis irratti naqa'anii jechuudha. Karaa keessaa dhufee na sossodaachisaa ture jechuudha. Balleessita moo hin balleessitu jennaani hin balleessu jedheeni ture jechuudha. Amma garuu kan baay'ee tokko na gammachiise qabamee harka seeraa jira jechuudha. Baay'ee tokko gammadeera dhugaa dubbachuudhaa fi baga ammallee hacabarbaroon hattoonni bara kana keessa kan milkoofne abdiin qabachuudha. Immilkaana badaan. Kanaaf qabamee mana hidhaa galee jira jechuudha. Akkasuma obboleettii keenya biyya Beeruut keessatti waggaa idimeeshii umurii ishii fixxee akkasuma birrii 400 kan ishii waggaa 8 hojjattee walitti qabatte birrii 400 irraa nyaatee jechuudha. Mana sii bitaa lafan sii bitaa wal fuuna gaa'ela dhaabbanna jedhanii akkasittiin acabarbaraa ture jechuudha. Akkuma argaa jirtanii yeroo qabamu mucaan leensaa YouTube irratti na maxxansii birrii namaan fuudhee itti kennee waan hin kanfaluun dhabee akkasitti na acabarbaree sin fuudhanaan jedhee kunoo ijji kafinjiidhaan dhattee iddoo inni jirutti qabatte jechuudha. Argaa jirtu suura isaasii jechuudha. Ijji kafinjii dhattee qabatte jechuudha. Kanaafi obboleettiin sunis immoo ka'ii kootu jennaan galtee jirti jechuudha. 400 nyaatamte suni kaatee galtee jirti jechuudha. Bara kana keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi hattoonni hin milkaan abadaan. Barri isaas bara dhumaati. Bara warra hattoota warra hacabarbaroota warra hejjitoota warra bukootatti dhiyeedha barri kun. Isaaniif hin bari'uun dhiyaa malee jechuudha. Garuu warri maqaa amantootaa keessa dayeeffatanii birrii namaa maallaqa namaa saamaa jiranii maqaa amantaatiin wangeela dayeeffatanii wangeela dhiigdi itti lola'ee lubbuun itti bahee gatiin itti bahee fidamee asiin nu biraan ga'ame warri isatti dayeeffatanii maallaqa namaa nyaatan birrii namaa nyaatanii wangeela xureessanii mana waaqayyoo xureessanii hammallee hin milkaanii jechuudha. Milkaana badaan. Kanaaf waaqayyo ofuma isaatiif guyyaa isaa eeggatee saaxilee isaan baasa. Harka diinaatti isaan laata. Maaliif deebi'i jennaan deebi'uu didanii dhiisaa jennaan dhiisuu didanii waaqayyollee isaanitti dubbannaan dhaga'uu didanii jechuudha. Maqaa wangeelaatiin daldalaa turanii jechuudha. Kanaaf ammallee isaanitti dhiyaa abadaan isaan hin milkaa'u jechuudha. Warri akka sammaillee acabarbaraa jiran hin dhoskinaati ammana nyaatame jedhaati gadi baasaa hin dhoskina sababbiin isaa yoo hin dhoskitanii yoo hin callistanii ilaaltanii ammas inuma nyaatu jechuudha. Ammas inuma nyaatu jechuudha. Ammas hattoonni ittuma fufuu jechuudha. Sini galee ittuma fufuu hattoonni. Kanaaf adaraa keessanii
callistanii dhufkattanii hin taa'inaa. Sababbiin isaa maaliif beektu? Obboleettiin kan biraas immoo inuma nyaatamti. Obboleettiin kan biraas hin nyaatamti. Obboleessi biraas hin nyaatama. Nu bichaa miti warra dhiiraallee dubartuu haadha manaa isaa faana hataa jira namichi kun. Haadha manaa hin qabu jedheetu haadha manaa immoo mucaa tokko walirraa qabu obboleetti kooti jedheetu warra itti dhiyaatee sin fuudhee gaa'ilaan sobaa jiru. Isaan immoo obboleetti kooti jedhee haadha manaa isaa akka obboleettiitti wal barsiisaa jechuudha. Obboleettiin isaa immoo obboleetti haadha manaa obboleessa kootii jetteetu soobdee abaabbaltee akka birriitti kennu akkatti birriitti laatan itti gootii jechuudha. Akkasitti hojjechaa turan jarri kun jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaa ta'anii jechuudha. Kanaaf haati manaasaa Saawudii jirti jechaa dhaga'ee ture jechuudha. Saawudii jirti. Mucaa ishee amma biyya keenya caaltuu nagaraa jedhamtu kuni kan itti nyaatamte Saawudii haati manaasaa obboleessa kooti jettee yookiin immoo obboleetti kooti jedhee wal barsiiseetu akkasitti maallaqa ishii amantee itti kennite jechuudha. Mucaan kun birree ishii miti maallaqa ishii miti kan fuutee kennite. Hiriyoota ishii baay'ee mucaa amanamtuudha caaltuu nagaraa kuni. Hiriyoota ishiitu birrii bira kaawwata. Biyya Arabaati birrii ishii biratti ergatu maatii ittiin ergatanii jechuudha. Birrii godda hiriyoota ishiitii fuutee isatti kennite jechuudha. Baay'ee nama Waaqayyoon jaalatu mucaan kun. Inna laphee ishii ijaa ishiin namaaf akka naatu argeef ijaa ishiin akka namaaf garaa laaftu argeef itti dhiyaate jechuudha namni kun. Yeroo Saawudii jirtu baay'ee tokko birrii akka sin jaaladha natti heerumi jechaani ture. Mucattiin akka haadha manaa isaa taate hin beekne. Safara isaa deemteet qeesaa dhaqxeet waldaan inni tajaajilu deemtee dhokattee dhaqxeet iddoo inni tajaajilutti qabdee jechuudha yeroo sana. Ijaan sargii irraa hafeefi jechuudha. Sargii diggisiiseetu diggisii hamma kanaa diggisiisee birrii hamma kanarraa nyaateetu gaafa sargii sana hafee jechuudha. Sini galee. Kanaaf namni kun ani qabamuu isaatti baay'ee gammadeera. Amma sattoonni itti fufan abadaan Waaqayyo nu yoo ta'e nutuuf nan qabnu ofuma isaatiin isaan qaba Waaqayyo. Maaliif manni isaa xuraa'eera? Waaqayyo haa falmatu. Waaqayyo haa dubbatu ofii isaatiin mana isaatiif. Iddoo aarsaa Waaqayyo qulqulluu Waaqayyo xureessaa jiru waan ta'eef ammallee dabarsee isaan alaatu. Milkaa'een isaan milkeessin dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf baay'ee gammadeeramee barreeffamicha isin dubbisa. Na ergitee turte jechuudha WhatsAppidhaan. Akkana jedha barreeffamni ishii jechuudha. Barreeffamni ishii naaf ergitee akkana jedha. Waraabessoonni jedha dhiifama isiniifan dubbisa. Baay'een gammadan dhugaa dubbachuudhaaf. Waraabessoonni gaafa tokko dhiifama samiti. Meer barreeffama na ergitee turte jechuudha gaafa qabame sana. Dhiifama iddoo jiru wallaalee jechuudha. Kunooti dhugaa dubbachuuf akka wayiin gammade jechuudha kunooti. Dhiifama waan hin kakkaawwadhen qaba barreeffama baay'ee waan hin jaalladheefi kunooti garuu. Wangeelaawwii fakkeessituun Addisuu Aaftee seeraan to'atamee waajjira poolisii Dukaamii bu'eeraa jedha. Dukaamitti hidhamee jira jechuudha. Namichoo kanaafi yeroo hedduu waamicha gochuu turre. Indide. Ittimaa turre jechuudha. Nufaana nu tajaajilaa ture indide jechuudha. Indide nuti saaxillee bakka argametti akka qabamu akka to'atamu dhaamsa dabarsinee turre. Namni haadha manaa hin qabu jechuun jaartii isaa waliin obbolootota biraa biyya Arabaa bifa jaalalaan gowwoomsee irraa nyaachaa ture jedha. Sini galee. Isa kana kan barreesse kan obboleettiin koo bakka gammaddeleensaa qabadhee jira naan jettee bakka gammaddee ishinaaf ibsitee bootimiidhaan isa kana garuu ta'ee tureen gorsaa turanii ta'ee turee itti dabarseen ture sagalee isaa jechuudha. Ta'ee tureenis dabarsanii turanii jechuudha. Namichi kun homaa deebi'uu didee abadaan jechuudha. Dhiifamallee gaafatee maallaqa ishii kennuuf didee jechuudha.
isa booda gaa nuti immoo akkasitti itti finne jechuudha. Achiin jedha achi keessaa obboleettii ishee tokko qarshii 400 nyaati la kun argitanii qarshii 400 irraa fuudhee manaan bitaa jechuun irraa nyaateera. Manan bita jedheetu irraa nyaate jechuudha. Waldaa duraanii tajaajilaa ture keessaa waraqaa hayyamaa fi chaappaa argitanii chaappaa atee baduuni duukamitti utuu waldaa banatee tajaajila sobaanii jiraatu to'annoo seeraa jalaa erga galee guyyaa 2 isaati. Barri kuni itti hini addaggoon to'atamuudha jedha. Addaggoon itti to'atamuudha jedha. Sirru bara kana keessa bara addaggoonni hattoonni itti saaxilamanidha. Sababbiin isaa beektu bara kana keessa sirumatti gonkumaa jechuudha. Immilkaa'uuf abadaan immilkaa'uuf jechuudha. Abadaan immilkaa'uuf bara hattootaaf immilkoomnidha barri kun jechuudha. Kanaafi guutumaan guututti namichi kun hidhaa galee jira. Yoo qabaate qabeenya qabu sana keessa mootummaa seerri birrii intala kanaa hin kennaaf jedhee namana. Manas bitatee qabanii bajaajillee qaba jedhanii maallaqa ijoollee kana akka deebisuuf abdiin qaba, akka laatamuuf abdiin qaba. Mucaan ishiin Caaltuu Nagaraa jedhamu kun amma haala baay'ee ulfaataa keessa waan jirtu baay'ee tokko guutuun guutuutti qabameefii jira. Baga gammaddanii baga milkoofte dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko gammadeera. Sababbiin isaa waan hunda caalayyuu qabamuufiin baay'ee tokko na gammachiisee jira jechuudha. Kunoo yeroo ishiin qabsiiftee irra dhaabbattu ilaalaa kunooti jechuudha. Ishiinis faana jirti kunoo suura faana kaatee ijji kafinjii qabatanii jechuudha. Kanaafi waan na faana turtaniif guddaa naa galatooma. Yeroo darbe viidiyoon hojjedha irratti waa'ee namicha kanaa kunoo iddoo kana ga'ee jira. Baga gammaddanii warri gammaddan baga gammaddanii maallaqni keessa warri nyaatames Waaqayyo dafqa keessan isiniif haa baasu. Namoota baay'ee irraa nyaateera. Ammas waldaa onlaayinii banatee ture. Namichi kun ammayyuu maqaa wangeelaa daa'effatee ammas itti fufuutti jira ture. Garuu amma immoo harka mootummaa seenee jira jechuudha. Mootummaan waan godhugaa hin beeknu. Gooftaan immoo abbaan murtee jira jechuudha. Murteen isaa madaalu hin laatamaaf jennee in amanna. Waan na faana turtaniif guddaa galatooma eebbifamaa.